sini gale reebichoo sumaaniyyu oromoo abibi wannamma oromoo arabayyuu nama wayyaashu afaan ijoollee tafaanin beekanuyyuu malee oromoorrayyuu araba nama wayya yooti kadhattee na eegi sabari firan qaba irdaana buusootetteyyuu xiqqoo umurii si dheeressiti jedhamne oromoon dhayi jedha hin soba dhayi jedha si birrii keenya terra jira amma maallaqa keenya kabbaleen lafa kaa'utti dhayi jedha nama meeqa lubbuun ba'e jedhe nama meeqaatama namni beene qabirii dhabe nama meeqatiyyuu dana du'aafachi buuteen isaa bilbilamee biyyatti hin himamne haati ammoo wanaa taasiyaateessu hin du'eef jiraasaa kan hin beekne kanayyi isa kan biyya kana rabba dubbatu firdii rabba faradu rabbiin lubbuu namaa kan lagee jedhe faradu rabbumaa ittani maan amma biyya kana jirus rabbumaan ittani mataa jiraan firdinuu kana si godhe kana rabaa maal dubbattaree mubaariki gaafa arabatti si kenname gaafa arabaani birrii 10,000 tirra jiraan dhaabuus mubaariki muftii gadir sadi sagadu kana booloo kana warri waan kana balaaleffatan hundi muftiini iccitii ciccimaa warra gaara keessaa tokko tokkoon laayivii galee kanaafi jira himuuf deema kanaafi namni rabbi guyyaa qiyaamaatti amantan kana dubbadhee fitan lalaan an kana qofan isinitti man namni rabbi guyyaa akiraatti amantan namni ila akiraa fuula keenya jira dhufeen dabarfanne yaa jama namni kiristaana taatanis inni islaama taatanis amantaa qabdan sanatti isin kenneera rabbiin sodaadhaa gosa fedhi haa ta'u miskiina karaa deemu gumaa kabbalan nettanii qabdanii reebina gosa fedhi irraa dhalatu gumaan akka kanaan hin baatamu mubaarak namni nyaate garaan qabu nakkana wal saamamee wal hidhamee gobbifamee tumamu kuni daadoo kabbalannaan akka kanaan miskiina karaa deemu oromoo laamma as jala jira wallahi gooddenyaa korraa jechaadha si galee qixaansaa irraa muruudhaa Pinyoo hittidhanii jara ajjeesuu jedhee jechaadha birrii 600 jedhanii natti dawwalamee na birrii 600 isanii du'aaf afa keessa jiru na bira dhufee torbee tokko mustashifaa ciisee fayyee nama hojjetataa jiru jira jechaadha birrii 500 jecha sii galee danuu miti firdirraa 4,000 gargaaree 500 dhabee jennaan jechaadha cafaqaa bulanii pinyoo qixaansaatti hidhanii harkisaa bulanii du'aaf afa keessaa dhufee na bira ga'e jechaadha birrii 600 fudhate inni namatti fidu araba gaafa dhufu shugguufi muftii boolonaa godha dubbadhu boona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabaa ummatti dhugaa dubbachuu amma erguman dhufeen waa baay'ee ta'e jabaan jira maal yoo jettan oromoon kun isa oromoon acaqasu cina nuti qabadha ichima achitti nama kana aagibeessa warreen tokko akkana miidiyaa irratti namni gartee dhoo isaadhaan gadhiisu malee namni kana achitti du'ee kan awwaalame meeqaantamii jira man keessa tokko kana lama isa tokkoffaadha kun inni lammaffaadha fuudhanii akkuma boleessi keenya reefu jeetti namni tokko qarshii 2,000 fi 3,500 ilaa adii do'aa tirjaanii nama achirraa fuudhan ogguu as fidan qarshii 500 duubarra maxxansan kana keessatti yoo dallaalli qarshii 10 rakkata bees qarshii 10 sanii ala suudiin akkanatti harkaan hin tuuti waraana maarreedha sanummanni nama takkarratti maallaqa fudhata qarshii 200 fudhata hottee isaatiin deeme dallaalaa kannaaf waan takka numaa wantu namachi dallaalli ol arge akkana qubaan hin tuqan abrii namni irraa qabu dallaalticha yaman keessa taa'u wallaa warra suudii keessa taraa taa'utillee kana warreen nama kana miidhaa jiru sadarkaa duraa irratti warreen baara irra taa'uu fi dallaalota warreen gaara keessa taa'u kana miti namni jiru ni sobata namni jiru kun homaa taa'anii tokkoffaa duraa irratti warreen nama gurguru jiru Itoophiyaa keessa lammaffaaratti warreen dallaalota gaara keessa taa'u. Ijjite waan sirreessuun qabaasitti na dhaggeeffatu. Mubarak. Cidii jireenyaa ulfaadhu kana ta'u dhugaatii bal'atu Oromoo hubachuu fi hubatiif Oromoonni waa hubattuu dhaggeeffadha waa'ee warra gaaraa warra amma suuraa kiyya gad deebisee na arrabsuu jiru iccitii kana maa baafteedha silallee ani maal ta'us bakka jennee numayyii dhiifnee turre amma immoo guyyaatti uummata Oromoo dhageessifna miidhagdoota ilmaan Oromooti warri miidhamaa jiran dhaggeeffadha. Mubarak oguta kacarraa kanneetiif irraa bu'aa dhagaye tokkoffaa irratti eega waan kana eegaltan namni hundi maatii qaba biyya wanni qaba dallaalota maqaa isaanii yoo barbaadan guututti hiraan ganama 50 isiniif hin tarreessuu danda'an warreen nama miidhaa kana irratti oofaa jiran takka takkattiin si maxxansuu danda'a hundi isaanii guutuun maatii Itoophiyaa keessaa qaban
kanaaf warreen nama kana irraa hin qusatan warreen baara irra taa'ee achi nama garte amma suuraa nama meeqaatiin si maxxansuu danda'u mubaaraka nama akka reetti haadatti hidhanii morma kana onni godhanii qarshii 2,500 jecha asii irraa kaballee buusne meeqaan tamii jira baara irratti tokkotti maqaa isaanii si maxxansuu danda'u warree baara irraa kan nama godhu san kanaaf eega waan kana eegaltan namummaati qaba wanta kana sagalee taadhaa fi dhalaata hawaasni qaama aramu akka gadi dhiibu. والله تجيني متى مكان ثاني لكن ما جاء لي من قبل ijoollee suuraa dallaalaa qabne dhugaa tokko sonaatina nu maxxansaa sheenu tugoda dallala Saudi warra barahaa keessa ijoollee keessa jiru kana booddee ijoollee Saudi ilaa jiru sagaleen taanu kana booddee ila Mubaarik namni dhugumaan quuqama sabaa qabu akka kee kanatti namni sabaaf yaadu namni dhuguma gara Oromoo irratti yakki kana gahu raawwatamin bara baraan hin boonye inni mana hidhaatii hin boonye isa karaatti du'e maatiidhaan du'aan saadanaadhaan saachi buuteen dhabame meeqa jira goo kanan barbaadnu jettanii maatii biyyaa isisaa akka keenyatti summa wallaahi nu nama meeqa maatii isibne sirraa'ee dallaalinnatii dhiisee hojii dhuunfaa bannee afuu ta'a yaada bareedaatu dhufe guyyaadhaan akkanatti yoo dubbatame baay'ee bareedaadha nus dallaalota waan beenu hattuu isinitti himna wallaahi isin hin dosinu an Oromoon naa caala malee Oromoo dhibbaan 30 40 guyyaatti du'u kanatu naa caala malee namni dhuunfaan hattuun tokkittiin haadha koo taatee wanni isin na fayyaddu hin jiru jechaadha hattuudha maal la fayyaddi egaa nama zallamte namaafuun taane anaa taati kanan jedha galatoomaa Mubaarik Musammaa ulfaadhu rabbi si haa kabajuun siniin jedha. asirratti yani wanni nan jechuu barbaadu dallaalli maali Sarana gani Mubaarik jirani dallaalli namni tokko daba Mubaarik hin jiru qeeroo dubbaddu mee qeeroo jajjabe rakkoon dallaalli qabu guguddaadha nuti akka keenyatti dallaalli gaafa hidhamus hidhamee kaafesettuma jira dallaalli ati beekuu dandeessu hin jiru nu bira dallaalli tujjaaree ol guddatee magaalaatti galee jira dallaalli achi jirama jedhama malee dallaala abaluu fa'aa jedhama malee akka nuti beeknutti dallaalli warri isaaniitis nuti idhaadha jaran asin deeminaadha jetteenitillee hin dandeessu waan kana kasaarreetillee akka feenettillee baanu Saudii baana eega jedhe karamatti du'allee malee namni nafu miidhaa karaa kana namni quban qabne hin jiru kana biraani dallaalaan Gara keessa maa itti taphata maa ijoollee durbaa gurgurata maa kijibaan ijoollee keessanii warra Amaaraatti gurguranii dhaggeeffadhala warra Amaaraatti gurguranii maa deebi'anii immoo intinaa jedhudha waan gurguraaru jalaa'oo maaliif gurguru ofuma maallaqa hin gaafatanu maa immoo gurguranii kaanii mootumsiisu ijoollee ragaa finneemnu ragaadha hojinaa isaarraa. Mubaarak barkun dhugaadha barkun bara kana soba siin jechaan jiru wani nan siin jechaa jiru jarri hin dandahamaniin jechaa jiran waan biraan jenne jarri humna qaban carraa fudhu ayyee fudhadhaa jarraa ayyee nagamu waa'ee dallaala gaara keessaarraa yoo dubbanne jechuudha akkuma amma isaan silaa kaasee ka'e waanan ija kiyyaan arga jira gaafa jechuudha namni dakayamaniitii fuudhamee wal dhufu birrii ijoollee dakayamanii gaafa waliin dhufnu jechuudha akka mataa kiyyaatti an jedhanii tokko miti kana naasaa jiru waliinan dhufee arge gaafa dhufne as geenyu birri kaanitti 2,200 dabalanii kaanitti 4,000 kaanitti 1,1 akkasitti dabalanii dallaalli gaara keessaa wal dabarsan jechuudha harabatti kennu. Haramni Shamsaddin ilaani kan jedhu kana wanna basaasoo jira ol galche Shamsaddin. Shamsaddin shila kostor babarreessi dubbadhu waa'ee ammoo si dubbatanu dallaalaa rafalmuutu hin taane ilmaan Oromoo akkamitti garaa jabaatanii alagaatti ijoollee keenya gurguranii tumsiisudha. Jara wanni balaa qabu. Suni isaan aangosaatti isaan qawwee isaaniitti fayyadamaa jiru. Isaan warri akkanaa kun Oromoofis bakka bu'u miti warra garaa isaaniitiif qabsaa'edha. Kuni karaa gabaabaa wanta dhoskinu hin qabnu dhugaa dubbanna waan ta'eef
fidanii gaafa gurguratan kana dhugaadha yoo Oromoo ta'e fidanii saba biraatti ni kennu ni tumama na biratti jechuudha. Ijoollee nama afur kana walirraan dabarabanii tumani jechuudha. Sababni isaa goda Yamanii dhugaadha ta'anii dhufanii birrii itti daanii jennaan. Maaliif hima shamarran biyya keessa dhaggeeffataa jiru ummanni yaada keessa nagee biyyaa ba'uu yoo dhiise ummata barnoota haa ta'u. Assalamu alaikum. Ninjede warra biyyaa saniif barnoota haa ta'u dhiifama jedhuudhaan warra biyya rakkoo nama bal'inaan jira keessattuu shamarran irratti shamarran ka biyya baasaa jiru walumaa galatti dallaala. Dallaalli kun immoo eessarraa ganda nama beeku